marata karkarbane Kuyalla kawame darate Waka kudangune Karabin pede male Kanama numantane Kafida koti silani nafte silani nafte Kekalen turon singar garbe Tokalati berisu tante beraru tante Sefera kubate tase Kalbinti adinti waliti hidada Gargarba untanu nufone lafed Ani jaalala dhugaansiif qabaa naan jette. Jaalala dhugaamiyootu ka wajjin dabarsine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Ani maqaan kiyyaa Abdii Echin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Arsii Lixaa aanaa Adabaatti. Barnoota koos hanga kutaa muraasaatti achumattiin baradhe. Haa ta'uutii garuu bara 2007tti hiriyoonni koo biyya alaa deemna waan naan jedhaniif barnoota koo addaan kuteen gara Saawud Arabiyaatti ni male. Rabbiif galanni haa ta'uutii kanan yaade yoon argachuu baadhe kan Rabbi naaf kaa'e garuu anaan hin hanqanne. Jiruu fi jireenya koo Saawud Arabiyaa keessatti hojjedheen otoon fooyyeffachaa jiruu bara 2011 intala biyya koo waliin wal bare. Yeroo sanatti isheen kan jiraattu kan ture Dubaay keessa yeroo ta'u erga wal barree boodas sa'aatii dheeraadhaatiif karaa feesbuukii haasoo waliin taphachuu eegalle. Haasoon keenyis waan waliif ta'eef turtii yeroo muraasa booddee gaaffii jaalallaan dhiyeesseefi isheenis otoo duubatti hin jedhiin guyyaama sana tolinaan jettee haasoo ho'aan kan wal jalqabne jaalala ho'aa akka bulluqaatti nama gubu keessa lamaan keenya iyyuu wal buusne. Ani isheedhaan lubbuu kootiinan jaalladha. Isheenis akka afaan isheetiin natti himtutti akkanuma waan na jaallattu natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu waggaa hamma kan argan jiraadhee booda poolisoonni Saawudii seeraan ala kan dhufe baranii faana koo hordofuu jalqabanii. Anis yeroo sanatti hojii dhaabuu waan hin qabuuf dalagaan kanaan dura hojjechaa ture dhiiseen afuura koo oksadheen Saawudii keessa jiraachaan ture. Yeroo kanatti rakkachuun koo waan hin oolleef jaalalleen koo kun bilbiltee na jajjabeessaa turte. Rakkooma kana keessa otoo hin jiruuyyuu isheenis ta'e ani sagalee walee otoon dhagahiin guyyaa tokkoofillee oollee bullee hin beeknu. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo otuu waan tokkollee narratti hin argiin na amanuu dadhabdee na shakkiti. Bakkan dhokadhee jiru kanattis dubbii namaa dhageessee kan bilbilallee naaf bilbilaa turte bilbila ishees na dhorkuu eegalte. Haa ta'uutii garuu dubbii sobaa fi haalli ani keessa jiru haala ulfaataa ta'uu ergan ishee hubachiisee booda tole jettee natti araaramtee warri kiyyaa gara biyyaatti galinaan jedhaniiru naan jette. Anis maal rakkoo qabalee galiitii boqodhuutii yoo fedha kee ta'e achuma taa'ii yoo fedha kee miti ta'e immoo deebiitii dalagaa kee dalagadhu jedheen yeroo jaalallee koo kana gorsu biyya galee xiqqoo ishee boqodheen Saawud Arabiyaa gara keettiin dhufa naan jette. Anis wantan baay'ee ishee jaalladhuuf dhuguma natti fakkaatee baay'ee natti tola. Mana tokko keessa gallee dafnee waliin jiraannan jedheeni. Isheenis naaf deebistee ani siif jaalala dhugaansiif qaba. Sirraatii kan adda na baasu addunyaa kanarraatii hubni tokkollee hin jiru naan jettee waadaa afaan isheetiin naaf galte.
Anis deebiseefiin jaalala sobaa hin fedhu. Takkaa si waliin jalqabnaan hanga dhumaatti si waliin jiraachuun barbaada jedheen afaan kootii baasee dubbadheen akkuma isheen anaaf waadaa galte anis waadaa dhugaan galeefi sanaan booddees waa'ee maatii kiyyaa icciitiin qabu hundumaa tokko lamaan baasee isheetti laattadhe. Isheenis anaan yeroos hanga baatii lamaatti waa hundumaa ni xumurra. Sanaan booddee atis maatii kiyyatti ni ergattanaan jettee jecha bultii keenyaaf ta'u egeree keenyaaf karaa saaqu anaaf abdii guddaa kenne gurra koo keessa naaf buuste. Haa ta'uutii garuu jecha kana natti dubbattee turtii guyyaa 5 booddee waan hundumaa kana dagattee nama haaraa natti taate. Yeroon bilbila bilbiluu fi bilbila koo narraan kaastu ergaa gabaabaatiin naaf barreessitee gara biyyaatti galuuf guyyaa 5 qofaa waan na hafeef qoqophaa'an jira naan jetti. Haa ta'uutii garuu yaanni ishee gara biraa ture. Gara biyyaattis galuu diddee bilbila kiyyas narraatiin kaastu. Ergaa barreeffamaatiin yoom gara biyyaa deemta jedheen yeroon gaafus yeroo muraasa booddee tikkeettii kutadhee waan hin jiruuf imala koo nan raawwadha naan jetti. Yeroo muraasa kan naan jettu kunis deemee hanga baatii 6tti lakkoofsise. Haa ta'uutii garuu ammayyuu otoo hin deemiin asuma Dubaayii keessa jiraatti. Tarii yoo gara biyyaatti imalte lakkoofsa biyyaa naaf ergi jedheenis yeroon ishee gaaffu achuma ga'eensiif erga naan jetti. Waa'ee isheetti baay'ee rakkadheen dhiphina sammuu guddaa keessa galeen jira. Har'a moo bor bilbila koo naaf kaafti kan jedhu gaaffii natti ta'eera. Ishee dhiisee shamarra gara biraa kan jaallanneef waadaa hedduu anaaf ishee gidduutti ta'ee jira. Yoon deemeen nan jaalladha jedhees akkan ishee jaalladhu nama kamiyyuu jaallachuu hin danda'u. Sababni isaa immoo akkuma isheen nagantee deemte shamarri gara biraa jireenya kootti dhuftu akkuma jaalallee koo kanaa hin naganti kan na jedhu sodaa guddaatu na keessa jira. Mee obboloonni koo maal gochuu akkan qabuu fi yoom maal godhe akkan ishee argachuu danda'u yaada keessan barreessuu naaf hin qusatiina. Ana obboleessa keessan Abdii H Saawud Arabiyaarraa jaalallee koo yeroo ammaa kanatti eessallee akka jirtu kan anis hin beekne Fatiyaa dhalattuu godina Shaashamannee aanaa Adabaatiif nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Abdii H Saawud Arabiyaarraa nuuf erge siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya Abdii H xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi. Kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haaluma inni nu gaafateen mee obboleessi keenyi kanaan booddee yoo maal godhe jireenya isaatiif furmaata gaarii yookaan immoo jaalallee isaa ofitti deebisee waliin jiraachuu danda'a. Yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi obboleessi keenyi kan inni sodaate waadaa kana dura galeefidha. Inumaa immoo humnaa ol akka lubbuu isaatti ishee jaallata. Jaalalleen isaa waa hedduu waadaa galtee fi even ji'a 2 booddee maatiin akka ergamuuf karaa erga qabsiistee booda waadaa akkuma galtee guyyaa 5 booda waadaa ishee diigdee bilbila ishee cuftee obboleessa keenya kanaatiin hanga ammaatti baay'ee ratee jirti. Obboleessa kiyyaaf ani yaada siif hin qabu wanta tokkodha. Tarii dubartoonni guutummaa guutuutti sirraa kan adda bahan yoo jaalallee gara biraa qabatan qofaadha. Kana ta'uu baannaan otuma sin jaallatanii ta'eeyyuu sirraatii adda bahanii deemuun barbaadani. Tarii jaalalleen kee jaalala ati isheetiif qabdu wallaaltee sirraa fagaatteetti. Erga sirraa fagaattees yookiin immoo faara si dhawwattees ji'a 6 ol guuttee jirti. Yoo dandeesse carraa yoo siif laatte maaliif akka sirraatii adda baate sababa ishee qofaa waadaa hamma kanaa maaliif akka isheen si dagatte otuu gaafattee siif deebistee baay'ee kan namatti toludha. Haa ta'utii garuu akkuma isheen jaalallee gara biraa qabatte tarii atis jaalallee gara biraa qabachuu ni dandeessa. Namni hundinuu jecha isaa kan ganu miti. Akkuma kee waadaan isaa diigamee waadaan isaa nyaatamee kan rakkatee lapheen isaa onee jiru hedduu waan jiruuf isaaniin barbaaddadhuutii tasgabbaa'ii jireenya kee akka haaraatti jalqabii kan jedhu yaada siif hin qaba. Kan deeme jaallatee waan deemeef kan dhufus jaallateema dhufa. Jaalala yeroo kenninu yoo
duwwaa taane yookaan ammoo deemsa keenya karaa lamaan yoo ilaaluu baanne tarii umarratti miidhamuu dandeenya. Sababa kanaafis akkuma isheen sirraa fagaatte atis irraa fagaachuu akka dandeessu keessa kee amansiisi. Tarii garuu baay'ee waan jaallattuuf karaa hiriyoota ishee, karaa maatii ishee, karaa nama isheetti siquu utuu gaafattee kan jedhu dhaamsa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin illee na waliin turaa jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa Telegram